بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبو سانتون ساوم أجائباتي نمت سلامتا دي بسو جراسلا مسكينة والله ونمت سلامتا دي بسو نمجر فكاتا ميري سبحان الله كم جرت النقامي حجاج أبو أدي سلامتا دي بفتي جرتا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى نقاين جراتي واباهي سبو أجائب ما أجائب اللي أجائب قد راكم أجائب موهيتو ديما جراكم نمن مجرى سلا جمان خينيا نمجرى سلا بے سگلين سبرا دقب دے يو سگلين سي دقب دے جراتے بے دبت بابا ہوئی وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجلين سبرا جيسه ملكته قولي ملكته نجرا حجي اقل لي جراني بيتني مي حجاجة يا حجاجة بيت الله يا ضيوف الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حجاجة خينيا ضيوف الرحمن waa'ee hajjiidha eegallee turre haga tokko irraa isin yaadachiisee ture ziyaaraa madiinatii fi hajjii akkamitti akka hidhatanii fi akkaataan ittiin hajjii hidhatan ammoo meeqa akka tahe karaa sadii jennee makkarraa madiinarraa kaafnee nama zalhuleeyfarraa kaafnee bakka irraa hajjii itti hidhanne irraa kaafnee makka finnee xawaafa biratti dhaabne amma waan isin yaadachiisuu barbaadu akkuma baay'ilama isinii seenetti nama hajjii hidhate tokko maalirraa dhoorkama maaltu isarratti haraam godhama maal lagatuu qaba akkana kun walaal afaan gabaabaadhaan maal lagatuu qaba namni hajjii hidhate tokko maal lagata waan ju'u mahzuraatul ihraam jedhanii waan namni hajjii hidhate lagatuu qabu وسجل لكاون وسجل محظورات الإحرام جتون وان نمني هجيه لتذكر رافقاته أبو جتودا أكما بيكمو إبادانتني هندي سيدا نمني وان إسي خيستي راد أوركمو قبا نمني أما صلاة هدته وان نياتو وان ربو هنهاسو هندبتو جتو هي أوركادا جتودا namni immoo soomana hidhate hin nyaatu hin dhugu warra fittis hin dhufu dhoorkamaadha jechuudha akkuma kana namni hajjii hidhates waan irraa dhoorgamu qaba jechuudha waliigallee na fakkaata hujjaaja keenya hadaraa jarri asirra jirtan kun hundi keessan namni dubbiin kun isin bira ga'ee nama barana hajjii deemu biraan naa gayaa duuba biraan naa gayaa numa jettan isinuu sheer godhii biraan naa gayi duuba maaliif nama santu itti haajama amma naafi sirrallee nama santu waan nama haasa'u kana akka gaariitti itti haajama waan ta'eef nama hajjii hidhatee guyyaa isaa eeggataa jiru nama hajjii galmaawee guyyaa eeggataa jiru yoo rabbiin keenya fedhe torbaan as deemu guyyaa 10 guyyaa 11 baatii faranjii bararaan eegalu kana bararaa kana namni bararuu deemu biraan naa gayi dhaamsa kana nama ganda kee jiru ijoolleetiyya dargaggeessi kiyya namni waan kana dhageessu jaarsa tokko dullattii takka hajjii deemuu deemtu ta ganda keessan jirtu biraan naa gayi duuba haa dhaggeeffatanii waan kana ni fayyadaa jechuudha mahzuraata caammii jedhanii jira waan irraa dhoorgamnu gizuma hundaa'u nama hamatu nama walit jiru kijibu hatu waan fokkataa ta'e gizuma hundaa'u hajjii hidhannus hidhatuu baannus irraa dhoorgamaadha kun keessaa'u hajjii keessa irra jabaa ta'uu jechuudha
وانا كنما همتو وانا كنما ولدرو وانا ككجبا وانا كنما غوومسو ميدا ظلمي نمر الدلقو خوني يرمى هندا ودورقمان حجي هدنوس هدتو بانوس عمر متين خيستي دورقمان اخون نمني مو حجي هدته وسقل الراد دورقما جان قباب ستما اسنيهما وسقل كندوبا وسقل كنرا خدرا رفينسا مترا استهي قامرا استهي رفينسا افرا ديمسي سودا رفينسا خمتا افكرو رفينسا بوبا رفينسو مقاما نمر جرو ليوتي حركا ميلر ان مقاما رفينسا قبو جرا قومر قبو جرا رفينسا خنا توكل هادو دبو چيروس دبو بوقيسوس دبو جچود بوقيسوس اندنديسو هادو سندنديسو چيروس اندنديسو جچود رب سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله رب كن سبحانه هذا وريني بكسا گئے من گئے قلمت جچود متا خيسن هنا رفنس خيسن هنا دينا رب كن سبحانه وتعالى اقرب رفنس متا رب كلتين دبته رفنس برومو خانو مجلسنا جانين علماء ولي قل لساني تقو ملي نما تقويوتي ملي اكاس جاندوبا خنافو نمني حجي هدته توقو رفين سوان جانين تقو جيچو قام سرا نمني عمره هدته ساكسو يومو عذري قباد ركو رفين ساخنا مغرسو خنرا ركو قباد فور حزاب الرحمة قباد يواو مدا قباد ركو خيو إسا مدته ركو سني جيچا رفين سسن هادو دندا جيچو نمني قام سرا وان هما قبو خنما نياتو قبو rifeensi yoo itti rifeensa kana qaama isaa bakka gaa rifeensi jirurraa yoo deemsisuu baate hadararamu hamiidhamu yoo ta'e suni uzrii san rakkoo sanii jecha ofirraa deemsisa hoggasa waan kafalu qaba faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk rabbiin keenya akkana jedhe subhaanahu wa ta'ala namni rakkoo qabu uzri qabu sanii jecha rifeensa ofirraa deemsise suni kennatu isarra jira khafaltii qaba soomana guyyaa 3 sadaqaa nusuka kennaa wahii waan kennatu je Ka'ab bin Ujraa jaani sahabii tokko xiqqoo malee ka injireen mataa isaa kanarraa bubuutu argan nabiin sallallahu alaihi wasallam ihraamni isaanii sun ture gaafasan yoo xiqqaate guyyaa 9 makkaa madiinaa jidduu guyyaa 9 khanfilatiin kan dibatiin deeman jechuudha namni gariin hurkan isaa hamaadha namni kuni injireen itti baatee xiqqoo malee rakkifte aboo injireen tun si rakkiftii na fakkaate jennaan ergama rabbi je maal janii nabi sallallahu alaihi wasallam firraa haadii guyyaa 3 soomani yoo miskiina jaha nyaachisi miskiina hundaafuu gartee cinaa sugudaa jechuudha takka uree takka qalii jedhaniin namni rakkoon isa mudattee rifeensa isaa haade yoo gabaabse guyyaa 3 yoo soomanu yoo miskiina jaha nyaachisu yoo re'ee takka hoolaa tokko qaluu jechuudha kanaan jalaa baata wanni dhoorkan duraa isa kana jechuudha khalamaanii qeensa muruudha jechuudha hottee ciratuu jechuudha kuni humna teetirraa babbareeffatuudhaaf waan tolchan jechuudha amma sigalee akkuma rifeensa firraa haaduu wajju wal fakkaate jechuudha kunis akkuma saniiti yoo uzrii wahii qabaatee namni sababaa dhukkuba wahiitiif jecha qeensa san kamuruuf dirqamu taate kunis akkuma reefu jennetti fidiyaa khafaltii san qabaa jechuudha duuba nabiin keenya sallallahu alaihi wasallama akkanatti nu barsiisan qasadaffaadha mataa hagooggatuu jechuudha yoo koofiyaa matakkaatu wama matakkayan takka hund waan qabbanaa ta'us koofiyaa ta'us mataa hankee wahiin hagooguu jechuudha yoo uffatuma uffattee jirtu ihraama kanaan ta'us mataa hankee hagoogunis dhoorkaadha mahzuraatul ihraam jedhaniin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nama hajjii hidhate imaamaa maratuu dhoorke
وكوفياس كاتو دورك النبي صلى الله عليه وسلم نما توكو خودو عرفت أبتو غانجي سرا خفيدو نبي صلى الله عليه وسلم خفنا uffatu masaasaniin khafana mataan haguugii naaji nabi sallallahu alaihi wasallam fuullinis matuma wajjiin ijaan ulamaa'in ijmaa'ni ulamaa khilaafni harra jiraatu malee fuullinis matumarraa lakkaawama fuula isaa googgatuu hin danda'anii jedhaniin kun amma gaa akkuma reefu rifeensa haaduu jenne yoo gabaabsuu yoo buqqisuu jenne qeensa muruu jenne sadaffaan ammoo mataa hagooguu jechuudha namni hajjii hidhatee waa umraa hidhatee mataa isaa hagooggatuu hin danda'u hanga hiikkatutti jechuudha waan mataa ukkaamsullee itti kaa'uu hin danda'u jechuudha matatti kaayatuu hin danda'u jechuudha namni tokko immoo yoo akka kana ka'ee dalage beekaadhaan akka kana dalage kafaltii reefuu jenne santu isa qaba jechuudha kun takkaa guyyaa sadii soomanu takkaa nama jaha nyaachisu yoo hoolaa tokko qaluutu isa qaba yoo beekan godhe yoo dagatee godhee gizee garii namni irraanfata dagatee matarra kaatee firraa buuse takkaa namni yaadachiisee firraa buuse kuni humaan qabu wallaalan wanni dhan dagatee yoo godhe jechuudha yoo wallaalan godhellee ni barsiifama akkuma sani duuba ammoo wanni akka gaaddisaa xilaa ofirra qabu yoo makiinaa keetanii gaaddiseeffatu takkaawu wanni kana fakkaatu dhoorkaan qabu kun waan matatti uf keeysu malee wanni aduu jecha aduu ofirraa gaaddiseetu yoo huccuu teetillee gaaddiseessite yoo xilaa qabattee goote sumaan qabu jedhaniin afraffaan huccuu qaamarratti hodhamte uffatuu jechuudha kuni dhiiraa fi kuni ka dhiiraa laalchisu jechuudha waan reefu san keessatti wal sharrakna tun immoo dhiira laalchifti jechuudha huccuu qaamarratti muramte jechuun akkam huccuu qaamarratti hodhamte qamisa ta'ee hodhame khofoo ta'ee hodhame koota ta'ee hodhame butaantii ta'ee hodhame jechuudha akkana jechuudha huccuu qaama namarratti hodhamte huccuu san jechuun makiixa jechuun namni garii wama jibrii qabu hunda kopheenis yoo jibrii qabaate waraansilleen yoo jibrii qabaate uffanni ihraamni inni hidhatu kunillee yoo wanni qabaate jibrii qabaate wama jibrii qabu hunda itti fakkaata akkasiimi huccuu qaama namarratti hodhamte jechuudha mudawwara kanateera khoota sadriyaa waan akkanaa kana jechuudha waan gartee khofoo waan qaama namarratti muramee hodhame san uffatuun dhorkaadha jedhanii akkana khokko afraffaan wanni nama dhorkisiisu kana jechuudha nabi keenya sallallahu alaihi wasallam namni hajjii hidhate maal uffata jedhanii gaafate laa yalbasu almuhrimu alqamiisa wala alamaama wala alsaraawiil akkana jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam namni hajjii hidhate maal uffata jennaan qamiisan uffatu imaamaan uffatu khofoon uffatu jedhanii himan khuffilleen uffatu kophee jilba kana hirpha maal jedha khoomee tana shadhoysitu jechuudha kophee sandal kophee khoomee gadii tana sandal kana uffata kuni dhiira laalchisa jechuudha shanaffaan waan urgaa'u dibatuu jechuudha eega ihraama godhamte wanni irraa dhoorkamtu kana ka shanaffaadhaa kana namni hajjii hidhate tokko waan urgaa'u dibatuu jechuu isaa eega ihraama godhate jechuu akkuma kana saamunaa hizaabara urgaa'uun dhiqatu waan akkana fakkaatu hunda taasisuu hin danda'uu jedhaniin nabi sallallahu alaihi wasallam nama tokko ya'laa bin umayyaa jedhaniini xiiba ofirraa dhiqii jee ajaje nabi sallallahu alaihi wasallam namticha immoo gaangee sarraa kufee arafatti du'e sani mataa isaan hagooginaa eega jee booda nabi sallallahu alaihi wasallam ولا تحنطوه وان ارغاو ستين غدينا جيدو احراما دو نمتي سن غيا قياما لبيك جچا كا جي نبي صلى الله عليه وسلم نمتي هوني قياما لبيك جچا كا هوچ مساتا احراماتان اولا متى سلين غوغينا وان ارغاو لي اتين غدينا جي نبي صلى الله عليه وسلم روايه مسلم كيتي ولا تمسوه بطيب وان ارغاو غدينا جان فيحرم على المحرم حرام دوركاد نما حجي هدتي تقرتي وعمره هدتي رتي ايغا هدتي وان ارغاو ديبتون دوركاد
yoo odoon hidhatiin gizee hidhatuu deemu san areeda satti waa dibate yoo matatti waan urgaa'u dibate san booda foolen yoo urgaa waan sanii eega inni ihraama godhatillee urgaan sun yoo irraa argamte sun rakkoon qabu ihraama dura godhate jechuudha areedatti yoo qaamatti yoo mataa isatti jechuudha eega harramate immoo waan urgaa'u tuquun qabu yoo beekaadhaan waan urgaa'u kana tuqu taate akka reefu sanitti kafaltiitu isarra jira jechuudha kafaltiitu isarra jira yoo beekan godhe yoo akhi namaa dagatee akka tokko ta'ee tuqu taate waan san dafee firraa dhiqee qulqulleessuu qabaa gaafa sanumaa irratti hin jiranii jaaniin jahaffaan al-ooluudha jaaniin rabbi subhaanahu wa ta'ala nama hajjii hidhatee al-ooluu ni dhoorgee beeke bineensa al-ooluu jechuudha waan bahar keessaa yoo ta'e malee mazigalee وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما جيتشو مذيقالي بحر كيسا يوتي بنينسا بحر كيسا وصو انتين وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم حرم لا لين الأولينا إثنيه إحرام قلت جيتشو والأولون دندون من إحرام قلت خني جهفا وان النرال أوركموت وان النرال أما إحرامات أستي الأولو رال أوركم خني waan gartee bineeyyii bahar keeysaan tahini jechuudha madigalee أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أجي ربي سبحانه وتعالى نمني تقو الأولون دندو جهفان إسخانا جيتشولا تربفان نكاهي الأو جيتشول نكاهي الأو هيرم سيسو في وفي نخاء وفي قدرته في نملف نخاء قدرون دندوجة نمني هجي داتهون لأنه وقت هجي جرتا انت لا تكا خاطئ نخاء قدرت كم قدرو ديمتا إذا إحرامك أبدا جيت شوات إحرام مرت نخاء يوسي قدر أكم قد إحرام نمني إحرام قدرت ورت ليادون تو أتي إحرام أمس أسدبتي چيدا قوتي مال جانيني نماف انتلا نخاء قدوس هندن ديز أكس جي نبي كني صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح نمتك هجي هدتي واو عمره هدتي نحلين قدأتو ينفود اللي نملف نخان قد وكيل اللي تهي ولي آنا اللي تهي نخان قد اندندو وفي اللي فمو فود اندندو ولا يخطب قادمة اللي اندندو يا قادمة جيتو ميرا أرغن انتلا سنر أرغن جائي غندنا ما ديمي انتلا اللي قادمة هندندو جي مالف إحرام خناتو وان كان هندراو إسا دانجي سجيتو تربا فان كان أتي أما سرقي كيدا دا كبدا نمني أجي الرمد يوم وان فودا يادو دا كبدا وان جبدو أركاسي كابا يوم انتلا خدنت أبو هجي بودو ولد دي بنما جانا منو في فوري تكا ودو هجي انتو ننجيني تكا درب وتيقو تكا مو هجي بودو ولد دي بنجد مالي هجي لتيتو ما وفي فودو نمس فوسسو نخا قدوف هندن ديسو جانين سديتفان ورّا وفيتي دبلمونيس دوركا إيغا هجي هدته ربين كني سبحانه وتعالى فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج جي رب سبحانه وتعالى رفس نكون ستي جماعي ورّا وفيتي دفودا جانين يو نمي تقو ورّا ساتي ولد دفي إساء أما درا عرفان دابتين متا بولن دربتين خريفين سسان غبابسين جدو تنتي يو ورساتي ولد دفه حجين سنما خناتو بد آماتا رفو ايغتي حجي ديبسو قبا جانين ونخل الفاتحة دمخل الفاتحة نما وري وجه حج لاجتي ساسلا هم نكستي وري نوجه حج اللي ونردون نمان قبو امو نمني ورا وجه دي مهنغناتي مراتان تاني dogoggora guddaa kana dalagee hajji amataa balleessuun hin ta'u baratuu qaba namni jechuudha akka namni gariin wallaalaan takkaa wanniidhaan waan kana keessa akkan seenne akkas jedhaniin uhilla lakum ليلة الصيام الرفث كما ربك سبحانه وتعالى جيجو فمن جامع قبل التحلل الأول هي كنا درات ورخيت هي كنا درا جتون تنتبه عرف أبتا ولتي مزدلفة بلتي
ganama dhuftee boolla darbattee rifeensa firraa gabaabsitee hiikannaa duraa jedhaniin as booda amma wanni hundi si halaali warra keetitti dabalamuu dandeessu ammas hanga xawaaful ifaadaa xawaaftutti jechuudha namni kana duratti warra isaatiin walit dhufee hajjiinsaa baddee tana firraa umruma godhee amata dhufu hajjii kafaluu qabaa jedhaniin Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyaan akki jee nama tokko dagatee ihraama dagatee waan kana dalage yoo wallaalan dalage tokkommoo ni dagate ihraama harramatuma isaatu dagatee dalage tokkommoo wallaalan dalage warra fi namni ihraama hidhate warra fi ittiin dabalamuu tanan beeku wallaala kanaan dalage yoo ammoo dirqisiifamee dalage namoota kana hajjiin isaanii cabxuu jaa Ibn Taymiyyaan rahimahullah irraa hafaan ammoo wanni kun hajjii cabsaa amata dhufu kafala kun waan ulfaataadha kareefu suni namni beekan godhellee waan kana malee jiru namni beekan godhelleen fidiyaa san kafala malee masigalee fidiyaa san kafaltiisan kafala malee hajjiin isaan hin baddu mataan jechuudha kun immoo warra dabalamuu kun ulfaataadha hajjii namaa balleessa irraa of eeguu barbaachisa saylaffaan maali warra qotaasisuu jechuudha taphachiisuu atii hajjii hidhatte warra kee taphachiifte yoo dhungatte yoo waan akkanaa naannessite wanni kunis waan namni hajjii hidhate irraa dhoorkamurraa jechuudha mazigalee waan namni hajjii hidhate irraa gara biroo si geessa jechuu wanni kun wanni amma ati gootu kun garam si oofa gara biroo si oofee hajjiin tantee gara baddutti si oofaa jedhaniin yajibu alal muhrimi nama hajjii hidhatirratti dirqama waan kanarraa uf eeguu qaba waan amma lakkooyne kana waan amma saylan lakkooyne irraa uf eeguu qaba yoo daruuraan yoo rakkoon isa mudatte malee jechuudha kunilleen warratti ida'amuun keessa hin jiru beek yoo rakkoon isa mudatte rakkoon rifeensaa mataa kanaan taa'u rifeensan taa'uu dadhabuu isa mudatte uzrii sanii jecha godhe sanii waan inni kafalu himnee jirra duba namni tokko ka'ee irtakaba ba'da annaas shay'an min mahdhuraati al-ihraami akkanuma nam tokko laaffiseetuma silaa kafaltumaan narra jira je'ee waan kana godhuu hin danda'u duba diliidha godhuun nu diliidhaa beek kafaltii rabbiin sirra kaa'e malee waan kana godhuunsaa diliidha duba beekaadhaan takkallee hunguunu silaa wahuman kafalaa maaltu narratti jira jee godhuun qabu duba kana mahzuraata garii wajjin irraa dhoorkamnaa huccuun dubartiin ammoo uffatatti hogga deebine dhiirti waan uffattu himnee jirra afrii takkaa fi marxoo takka jenne gama dubartiidhaa wayitti dhufun immoo dubartiin uffatuma dur uffattu uffatti jechuudha uffanni ihraamaa ka dubartiidhaan jiru waanuma dur uffattu uffatti jechuudha irra hedduu hujjaaja oggolaalaan uffata adii faa godhanii uffata adii uffatan ufumaa fi malee suni uffanni bifan qabu ka dubartiidhaa waanuma isii laafe uffatti kanarratti isiin dirqaman qabdu waa lama qofa firraa eeydi gwaanti harkatti kaayatuu fi niqaaba fuulatti uffatuu jechuudha niqaaba fuulatti uffatuu niqaaba ka fuularratti hodhame kana jechuudha ka ijji qofti mul'attu kana uffatuu hin dandeessu harkatti kaalsii harkaa kaayatuu hin dandeessu dubartiin kanarraa dhoorkamti jechuudha hoggaa bakka dhiiran walin laaqamtu bakka hamtuu dhufte dubartiin huccuma sii ta'u ofirraa qabdu sana fuularra gaddeeffattee hogga nama birachi dabarte huccuu siidhaa deeffatti jechuudha kanaafuu gabaabsinee laallee waan saylan kuni waan namni hajjii hidhate irraa fagaatuu qabu jechuudha kanagaa irraa of eegaa deemtanii jazaakumullahu khayran hedduu galatoomaa hujjaaja keenya ka gaariitti waan kanas dhaggeeffadhaa irrallee bu'aa buufadhaa rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa gargaaru waan kana malee jiru insha Allah hogguma deemtan hundaa'u nama isin dammaysaa deemu jira namaatu isin bayyanachiisaa deema hujiidhanuu bakka san itti dhuftanii akkuma kalee isin himaa ture
ajaja fudhadha waan isin dhibe gaafadha ulamaa'ii fatwaatu isin waji jira ulamaa'ii fatwaa qofaaf ramadamee jira gaafii hujjaajaa qofa deebisuuf yabballeessoo gama keenya waan hafne yoo itti fayyadata wallaaltan malee gama keenya hin hafne beek warra da'waa godhu afaan hundaanu afaan namni Itoophiyaa kun dubbatu irra hedduunsaa warra da'waa godhuutu hujjaaja waji jira afaan Somaalee Affaarii Oromoffaa Amaaraffaa warra afaan kana dubbatuutu hujjaaja waji jira du'aata warra da'waa godhu jechuudha koree fatwaa qofaaf deemtu jira fatwaa gaafii hujjaaja qofa deebisuudhaaf hujjaanyi dhufee bakka isaan ta'anitti waan isaan dhibe gaafata waan isarra wal fakkaate hunda gaafataa deema kun hundi qophaawee hujjaaja wajjin deemaa jira wanni jarri kun irraa kafalamee jara kana irraa kafalameeti beek irraa kafalamee isin wajji oofan akka waan isin dhibe gaafattaniif barachaa akka deemtaniif taasifamee wal dhaggeeffataa wal hubataa walii ajajamaa deemuun dirqama tahaa hanga sagantaa birootiin walitti deebinu kana walnaa dhageessisaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa akka gaariitti qabadhaa isiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.